أنا يونيفرسيتي خيسا برنودا عمشان تري إنجنيرينج جدانين به سنسراتا ناموسان akka gaariitti barnoota fayyarra cichee warra keenya keessaas hatta ganduma keenya keessaa illee namni yuunivarsiitii waan hin jirreef ani xiiqii yookaan hijaa naddagamtu bahuun qaba ta'uun qaba waan naddagamuuf qabxii bareeddus fiduun qaba jechuun waan naddagamuuf barnoota fayyarra cicheen baradhee akkuma isin warra keenya keessa yeroo sanatti namni yuunivarsiitii irraa bahee hin jiru maatuma teenya keessaa jechuudha. Maatii teenya miti gandaan itti dalagaa keessaa illee hin jiru waan kunis hedduun naddagama maali nuti barachuu qabnu inni jiru qalbii kiyya keessa na jira. Tahu saya di Barnota khayra cicce Barnota khayra qabxii bareedduudhaan akkaan bahuuf ijoollee keenya keessa jirtullee jabeessuudhaan nuti uummata barnoota ta'uu qabna jechuun danda'atti fakkaatu. Maaliif miizaan isaa gama takka akka ta'a. Asitti Tigree ija laalluun qabna akka bahaatti Tigree uummanni Tigree uummata akkamii ومن كمانت ومتى سبا سب لموت خنا هوندا خالة دقيقة خنا كوا متى برسيسة تكرر جبرتها غامبيلا بنشانغول سبا سب لموت إثيوبيا خيساني جراجا مخنا هوندا خغريك بنزال لا ترتهم دي نمسي جاب بتوار بيتا دبرتو تخنا عندها حضرة كسر لالو أوغاندو dubartoota qullaa yaa'u habar qullaa yaa'u jeegaa akkasitti maasirra si fakkeessu nuunatti ulfaatu ana kana madiin tokkotti dubartoota qalama gaffurattee yoo qalamni duraa bu'e siyaamtee si kadhattu naafuu diyyette innaa qullaa deemuu irraa jechuun isiif hin mijjooyi dubartoota kana wajjin baranna hundi dubartoota kana mataan isaanii irra hedduun jechuu dandeessa waan abbiraa mataa kana daawwatanii kaan duuniyaa mataa kana daawwatanii kaan gaarii keessa isaanii kan osoo hin ta'in kabiraa daawwatanii kireema kana keessaan dibatan kaaddaa nama natti hin fakkaatan ture osoo hojii jiraannu akka namaatti nama yaadu ta'uun isaan kunis as irra hedduun dubartoonni kun hundi dubartii baalagee na fakkaachuu turte dubartoota kana keessaas baalagee qofaas akkan ta'in dubartoonni qullaa deemu jillituun akka nama baasanitti ugaa ija baasanii ilaalte hundi baalagummaa dalagee fakkaata. Hayaata akkaataatti jireenya biyyatti itti guddatanii fi haala jireenyaatu isaan akkas godhe malee baalagummaa dalaguu kan ta'in qullaa deemuun sunis dubartoota qullaa deemtan keessa takka osoo dhiira takka hojjettee ilaalle barnoota isii naamusaan taafee xattuus akkanuma jirtu. Amata shaniin achi ture keessatti dubartoota warqii fuudhaa ture dhiira jaalaa. Kaayyoo mana baateef malee waan biraa takka osoo ilaalle barnoota isii irra ciccitee habarattu akka jirtu akkuma namaatti tayaaddu akka namaatti yaaddiyee recognition kan nuuf ture ani kafayyatti. Gan akkasumatti osoo qullaasuma deemtu uffanni isii akkasii sina siraata isii qabattee naamusa isii qabattee adeemsa isii sirreeffattee sirnaan kaayyoo isii irratti xiyyeeffattee tan barattu kumaantama akka taate warri baalagee yoo jiraate san gubata akka taate kunis naaf gala jechuudha. Akka islaamaatti garuu dhaamsiniin qabu dubartoonni islaamaa hoggaachi dhaqan biyya tana baalagummaan dalagan malee yoo baalagummaan ta'e malee barachuun hin danda'amu akka waan jedhuussa. Ati akkasii ni danda'amu. Saniif hanqinni barattoota islaamaa hedduu xiqqaadha. Heddummina akka biyyaa qabnu miliyoona 80 yookaan parsantii 80 akka dhiyaatu taane achi keessatti garuu parsantii takka yookaan lama taana. Hedduu xiqqaa lakkoofsi musliimaa isaa dubartiin hin jirtu. Kunis garuu hanqina hedduu nama dhagahamurraa waan hawaasni keenya sammuu dubartootaatis ta'ee sammuu dargaggootaatis jijjiiree xiyyeeffannaa irra kan namuu qaburraa jeetii yaada. Laayiviin jiru kanuma ture. Galatoom reefu egaa ijoollummaan kee yeroo haasofnitti faamiliin ta'e keessaafuu abbaan kee barumsa saayinsii akka barattuun fadhu ture yeroo ati yuunivarsiitii tana gaa seentee xumurtoo baabaan kee maal siin jee miira akkam Yeroon gara yuunivarsiitii deemu hedduu rakkadhee ani madrasaan qaraa ture abbaan kiyyaas madrasa qaraatu barnoota madiin qaraan na beeka. Yeroon ani yuunivarsiitii deemuu ga'u kana
كاسة غي ألبوم تكفى باسي لما فاس باسي سدفاس باسنجرا أفرفاس باسنجرا أبانك نديسي بكاما ما عرف نديسا كاسيتون غي يوخن أفرانو عواسا برجالة تماركتي عواسا غيست اللي منت اللي في بسنة دقيفتني بيجيلين دفتيتي نجوان كي ما شاء الله جاني عمل إساف خنني أبانك يما أنا Jechuun na qorachuu maal qaraa eessarra gaafa yaa'uun jechuu bakka tana bira kutee jira. Bakka jechuun fi gammadee waan silaa yaade sana harkatee du'aa naa godhu yoo ta'e malee ana na qorachuu bakka akkam jirta waan akkam baratta ganda kam galta. Je'ee barnoota na qotaattaruu san dhiisee albamni yaa'uun xiqqishoo waan sanarraa laaffise waan abbaan kiyya na qotaattaruu san jirta. Yeroon deemee yuunivarsiitii qaroo kanaas inni kuma waan hin madarsaa qarootti fudhachuu ni mala. Naas hin gaafanne waan namni barachuu jiruun irraa gammadaadha. Bakki inni nan deeme sun bakka akkasiitii fi bootaan taane ta'us hin beekne inni qorachuu bira kutee jira jechuudha. Sanitti hin jalaa bahuu danda'e. Haa ta'u garuu maatiin teenya waan si himurraa ammallee namoonni akka fayyaa hedduu waan jiraniif. Maatiin tiyya hawaasaan barateen irraa isin jeen ture. Nama yuunivarsiitii qara'uuf waatu barbaachisa waan jiru beekan. Saabuna haa ta'uu, nyaata dhugaatii haa ta'uu, waan wayii hin bitatan haa ta'uu, kana hundaa'uu hangaan danda'u takkatti garuma adda addaatiin tartiiba goggoradeetu waan barachuu. Sanii gara abbaa fayyaatiin isa jira. Egaa maashaallah yuunivarsiitii waggaa shamboota injinariingii eebbifamtee I think intervii tokko irratti akkan dhagee akkuma achi baateen daayirektii kara bultii seentee yoo dogoggoruu baadhee Egaa maaliif Ustaaz Abdurrahman akka yuunivarsiitii ba'een kara bultiidhaa maaltu si oofee yookiin immoo teessee hojii mootummaa hojjettee ture moo akkuma jette achii baanaan bultuma seente yaadni bultii akkamitti si dhufuu danda'e waa'ee kanarraa mee? Waan tokko ni karoorfatta. Barataan tokko waggaa baratu jaalaltii takka kudha lama yeroo kana keessatti illee shariika jiruu barbaada. Irra hedduun ijoollee teenyaa kutaa 8 bira gisee qottee gara fuudhaa deebitee barnoota murti. Gariin gara kutaa 10 takkaa kanaatti yoo warri akka naalee nasiibni toleef ta'e bakka tana biraan kuttu irra hedduun ijoolleen Oromiyaa keessatti. Ani ganda giseen dhaqu biyyatti Iriyaan ta'e duute taan fuutee namaan jaalamne. Anammoo kaayyoo keessatti barnoota fixadheetiin fuudha waan jiru. Sammuu keessa kaadheetiin ture. Barnoota gaafaan fixeen fuudha jechuun tun ijoollummaa na keessa jirti. Akkaan barnoota fixeen fuudhuun gawaa waan jiruun karoorsa. Gaafuma dargaggummaa. Asittiin si qaba amma dhiifamaa. Akkaan barnoota fixeen fuudhuun qabaan pilaara keeti, karoora keeti. Yuunivarsiitii irraa baate haadha manaa kan ta'etan yuunivarsiitii wal beeytamoo achii baatee faamilii si qopheesse moo saahibbanii si qopheesse moo bultii keessa eefa seentee gabaabduma jaalatte moo osoo bultittiin seeniin jaalattee fuute kan adda nu baasi bal'inaan nuyi akkamitti fuudhuu dandeesse? Tana bakki murteessaa amma bakka tanatti bakka tanatti. Ikatara. Ikatara fena amma. Amma gaa warri ustaadii hin qabdii fi hin qabdullee asumaan adda baafannaa irra guddaa gaa darasaa fi sheeka jaalatti hin qabdu beeknaa mee itti nuuf faaftu. Jaalatti kan maqaa itti raamtu bara. Karena yung karane malis jaalala. Jaalala sana yung karane. Jaalala so kitaba la basa dibisin. So kitaba ba ko na dibisin kaya ning jaladet.
يا ختامات بستني على تونك ما تنجح. Mega tawarran qareenii dhageenya tawarra kitaabaa tan argeeffanna gaama. Nayyeestaas. Jaalalti ani akkuma nama tokko jaalalti nama tokko qabdu sheekaas ma qabdi abbaa dhiirtuu si qabdu namaaf saas hin beektu nama qabdu bakkenan qabu ani garuu maal jeessi yeroo Ustaz Radis. Itiruf. Misra sheekoti kana ma baasanii ati yoo dhiiste Arra wal gadi dhiibnu. Numa hin taakam. Ustaz. Ay university baate ayyee baate. Okay, karaa bultii seente dhagee interview bira bar silaati dubbachi baatee sintu qubaran sumaat dubbatee bar karaa bultii seenee eegaa akkamitti walitti dhuftaniidha amma. Osoo fuudhiin dura jaalattee moo namaa sitti fuudhe moo akkamitti bakka tana gaa? asal fuudhin dura. Aya, osoo fuudhiin dura jaalatte. Akkuma si kaayyoo fayyatti fuudhuun irra ture majalisa keessaas karaa kanas faraadheeraadha. Karaa maasa gisee kan daggaltee amata 15 13 14 fitee waggaa takkaffaa gisee fitee madaala kee yuunivarsiitii keessatti beekameeta. Egaa waggaa takkaffaa fitee madaala kee qabxii fiyyaa salaalee asumaan amma irratti yaadu qabu yaada jiru. Namoota kiyyaanis mari'achuu eegalee. Saayiba kiyya Bayaan Mahamadii jira Dirreedawaa tana. Saayiba kiyya kakkaannaa yaadu irraa innis namaan fuudhuu qabu adda addaas yeroo ani boqonnaaf galee irratti nama kan akkana fuudhuu qabda. Waan kana kanaanaaf tokkomaa ture. Ada mana kayyaa tarii nammaan tana fuudhe tana warra inni gaafa sannaa tokko murraa turetti abisiin wal ollaadhaa wal beeynaasi. Ijoolleedha isiin yeroo san keessatti mas. Nama barnootaanis jabjuudhaa fi haalaa fi amala isiidhaa bakka isaan barsiisanittis bakka itti waliin dhufanirrattis haalaa fi amala isiittis naaf himaa turanii. Achumaan ani hedduu karaa dheeressinee waggaa naa taatee arku haadha isiitiin gaafa dadaqee himaaf. Okay. Haadha isiitiin gaafadhee fuulduraaf anaa waggaa takkaffaa fixee jiru jechuudha. Waggaa 5 ture siinjeen ture. Waggaa 4 ani Walaayitaa Sooddoodha bakkiin itti baradhu. Walumaa gala anaa fi mucoo caalaa anaa fi haadhaa wal dubbise. Haadha dubbisee haatiinis naaf hayyamtee jirti. Alas bifa saniin asuma wajjin waan tokko tokko anuma fi haati waliin qindeessinutti fenne. Dhumarratti sagantaa ana waggaa xumuraa yeroo ga'us waan barbaachisu tokko tokko waan barbaachisu godhee sagantaan aruuzaatis manguddoo sergee sagantaan aruuzaatis akka qindeessitu godhee sagantaan eebbaatii fi sagantaan aruuzaa akka qindeessitu sagantaan aruuzaa akka qindeessitu godhee sagantaa eebbaatii fi aruuzaatis walumaa irratti jechuudha. Bakki maatii barbaaddu amata afran kana keessa amata afran kana. Ani bittiin barbaade akkuma nama tokko ani syariah Islam wali nama hundaaf ifa ta'uu qabu. Nama tokko waggaa jaalattee dubbisuun haraami miti. Yoo bultiif barbaadde nama dubbisuun haraami miti. Wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Bultiif barbaadda wajjin haasa'uunis dhorkaan qabu. Akka feetetti hojii haasa'uunis dhorkaan qabu.
wanni keessaa dhorkaa qabu wanni ati haasoftu sun waan akkami yoo haalatti bultii fuuldura jaarrattan irratti haasoftan kana irratti haasoftan rakkina takka illee hin qabu CVC waliin kophaa bahuu wanni dhorkaan jechuudha kophaa waliin bahuudha malee rakkina biraan jira CVC kophaa waliin bahuun khalwa niqaa walirraa hin qabda waan ta'eef jecha khalwaan jaanii shari'aa waliin dhorkitu khalwaadha amma waan akka silkiitii wajjin haasoftanii haala fuuldura bultii teessan jaarrattan irratti jaalala dhugaa akkasii qabduu fi jaalala dhugaadha. Dogoggorri tokko tokko gisee uumamu jira. Dogoggora uumamu kana sirreessuudhaaf wajjin haasoftanii sanii fi miti dhiifama itti gaafattee isinis yoo dhiifama balleessitee jiraatte dhiifama siin jettee akkuma nama tokko wajjin karaa dheeraa deemuutti wajjin haasofuu ni danda'ama. Dhorkaan qabu. Jinjanaan halaal magalatti. Jinjanaan halaal. Jinjanaan halaal. Akka feetetti jinjanaan halaal godhuu dandeessa. Wanni dhorkaadhaan immoo kabiraa kan jiru yoo amma viidiyoo kooliingii fa'aa kan ta'u ta'e viidiyoo kooliingii fa'aa kan ta'u yoo ta'e waan akka hin taane qaama qullaa fa'aa namni tokko abbaa manaa keetii fi haadha manaatii miti waan taaneef jecha qaama qullaa fa'aa argisiisuu fi kun dhorkaadha hin ta'u kun. Ammoo dabree fakkeenya amma deemsi tokko rifeensa dheeraa jaalata. Rifeensa dheeraa ni qabdi moo hin qabdu. Dubartiin takka niqaaba uffatti fuulli isii maal fakkaataa laallachuu zaa'imatti manatti illee yoo feete kana laallachuu ni dandeessa. Allahu akbar takbiir ni danda'ama jaan dhageessan. Wallahi gaafii si gaafachuu deema ture gaafii tun even dhuunfatti illee akkanatti laallachuu ni danda'a. Rifeensa naa siin jooke naa deebiste Allahu akbar jaa warreen jala jirtan nu deebite gaafiin. Wanni tokko wanni shari'aa islaamaatti dhorkaa ta'u deebistee jirta. Mee ustaaz eega akka yuunivarsiitii bee bultitti seene ilaali nama barate jechuun akkana namni barate dhagaa tokkoon simbirroo lama akka jaansanii ustaazni gaafa eebbaatii fi gaafa fuudha isaa walirra godhee maashaallah oguu baratte waan hunda pilaanaan keessa amma hoo abbaa ilmoo meeqaati ustaaz Abdurrahmaan yookiin injinar Abdurrahmaan. Akkasuma naaf yaati mana kiyyaa walis mari'annee wajjiinis akkaataa bultii teenyatti gaggeeffannu irrattis anama ijoollee baadiyyaati. Isin ijoollee magaalaati. Bakki tunis waan dhaba xiqqoo. Isin ijoollee magaalaati an baadiyyaadha. Dhugumatti aniin kun gaddarbaas hin danda'u firiidamaan fadha. Hoggaan dubbisu firiidamaan fadha siifneen ta'a. Deen baadiyyicha yoo naan jette boodi. Ati kophee wayii biyya tana dhufte sirraa jijjiirre lafa deemaan dhufne yoo naan jette. Wanni hedduu haadha manaa kiyyaatti achi gisee walitti dhufne na yaachiserra biyya giseen geesse biyya teenya baadiyyaadha dhoqqee jira. Isin kun as ispaaltii irra deemuu garte baadiyyaa hamtuudha biyyi teenya inni taa'ee gaafa achi deetee biyya tiyyaan na arrabsi taa'ee warra keenya wayii na arrabsi taa'ee fakkeenyaaf dhadhaa fa'aa dibatanii siittis dibuun malu. Namni tokko ifa gisuma duraa kana warqiidha dachii namni warqiidha nu bira warqiidha nuti maarreedha jechuu osoo hin taane maali? Dirree ani ayyaana kiyyaa giseen gaafadhu ani warri keenya kan inni itti dhaladhe baadiyyaa hamtuudha. Yoo biyya teenya nu wajjin dhayite gadoo qaba. Lafti isaa yoo itti roobe mucuca. Obbo Shantam karaa kana rakkoofta. Huccuunis irra baddi. Qarree buutee baata. Isee garii eegaa isii shololaattee gaafa sanii lafa dhoyitee achirra ammas kaatee lafa qaqqabachaa baata. Itan deessa kana.
Mana keenya hoggaa dheeyite dura mannummaan ol sin seensisu. Ateesin mana shittootti faffacaafattanii shittoo manaa kopha godhattanii ta'uchuu kopha godhattanii akkana jiraatan.